oduu ammi itiyoon sagantaa riiformii diinagdee fi guddina jajjabeessuuf baankii addunyaatti wajjii waliigaltee doolaara biliyeena takka mallatteessuu jimmata irraan tanaa beeksifteeti jirti. Kanatti aansuudhaan Dr. Abiyyiin haasaa kalee paarlaamaa irra taasiseen itiyoon tarkaanfii ulaa galaanaa fudhachuudhaaf qabdu fudhachaa jirti booda hin deebitu jechuudhaan dubbate. Ammoo jeequmsaan osoo hin taane karuma tasgabbiitii fi akkaataa beekamaa ta'een murteessaadhaan kan barbaadu ta'uudhaas heeraniiti jiran. Kanatti aansuudhaan waa'ee uummata keenyaa baha Oromiyaa dirree dho'aati. Dirreen dho'aa dhugumatti uummata Oromootiif farra taatee jirti. Dhiyeenya kana Soomaaliin guyyaa duraa dirree dho'aan lafa teenya jechuudhaan keessattuu ganda tasfaa keessatti maantana kaleessa intala takkaa fi mucayyoo duraa takkaa fi mucaa dhiiraa tokko ajjeesaniiti. Sadaffaa immoo madeessanii hospitaala jira jechuudha. Guyyaa sadii dura lafti dirree dho'aa teenya jechuudhaan kaasan. Ammaas caasummaa mootummaa gandi tasfaa kuni gandi tasfaatii miti jechuudhaan mormaa turan. Sirriitti qabaadha. Ammaas waan kana itiyoon amma gabaabdumatti Oromoon keessattuu baatuun lafa dhabuun isii waan ifa ta'e jechuudha. Akkuma duraan isinii himee jiru irra deebiin sirriitti isinii ibsa. Lafti teenya jechaa turanii guyyaa lamada ammoo manneen Oromoo jechuudha magaalaa keessa bakka yuunivarsiitii gartee miti Saappiyaan dana gaba gubbaa gandaa Abdii Boruu jaanii magaaluma guddoo keessatti mallattoo jechuudha mana Oromoo mallattoo itti mallattoo yookaan asxaa ittiin beekan godhachaa turanii guyyaa kaleessa ibiddatti qabuudhaan warra silaa dubbatees rasaasaan dho'aa turan. Kana kan godhaa jiru liyyoo illee Soomaaliiti. Soomaalii Jijjigaati. Isin galee magaalaa keessa magaalaan tun bulchaadha qabdi. Magaalaa guddoodha ammaas ganda baadiyyaati miti. Kun maaliif ta'ee hojaan waan hedduu jechuudha nama gaddisiisaati. Uummanni Oromoo laaftumatti keessatti warri baakuni duraanis lafa dhabaa ture arraas sirriitti lafa dhabaa jira. Ganallee lafa dhabuu ta'a. Irra deebi'eetiin isin hima. Fiidiyoo waa'ee uummata keenyaa duraan uummata baha Oromiyaa gaafaan dheengadda laayivii irraa waraabaa tureen isin ibsee ture. Hin dubbadhu layyatiin ture garuu nan dhiiftu naquu itti niin dubbadhaa jechuudha. Laal guyyaa dura jechuudha bakkattoo galma jaanii kannaniif lafa keessatti fanjii awwaalan. Uummanni Soomaalee kun duraan isin hime isaan xiyyeeffannoo isaanii lafa fudhachuudha. Bortoddeen teenyachaa jiran hawaashii gadi duraanuu teenyachaa jiran akkasumatti itti siqaa jiran osoo irra bulchiinsa Oromootu jechuudha bulchaa jiran jaaniiti itti siqanii uummata aduu guyyaan liyuun osoo mootummaan federaalli magaalaan federaalaan bultiyyaan federaalicha keessa jiru magaalaa keessatti uummata rasaasa rabbananii kaan ajjeesanii kaan wanta godhan. Akkamitti hanga ammaan tanaa ibsa tokko kan namni jiru. Feemasoonni Oromoo kan dheengadda jechuudha akkana jee guyyaa lafaasan nuti dubbannaan nu oriyanii jechuudha akkanatti akkama akkana jettan nuti obboleen wajjin jira yaanis hanga ammaan tanaa ajjechaa nama kanarratti inuma jechuudha ibsa tokkoon kan inni ol baanii tokkoon dubbanne jechuudha. Dhugatti waan hedduu nama gaddisiisaati. Waan hedduu nama gaddisiisa. Kanaaf salphumatti ilaal Oromoon akkatti lafa dhabaa jirtu keessatti warri baa kuni dheengadda guyyaa jijjigaa abdiilee jechuudha uummata kaase manneen hunda diiganii buqqisan. Achuma silaa deebi'anii mootummaa nama dhufe kun qubsiisee amma wanni takka buqqaan jirtu. Garuu achi ol buqqaasuun suni achirraa manni lafa fudhatee san dhuunfatee jira. Amma dirree dhufan dirree dhoodhaa samman dana dheengadda bootaa galmatti ijaarratan jaanii kanneen fanjii awwaalan bakka sanitti. Bakka wanni takka ta'an sababa biraatiif kan namtu fanjii awwaaluudha. Fanjii tana namni tokko dhugee achi niin tuqaa jennaan fanjiidha jechuudha. Wannumaan tunu fanjiidha ni dhooti jechuudha. Kunis waan kiyya xuutaa jaa kunis lafati ijaarratu tona taataa jaa asirra fanjiin dhooti jechuudha. Sunnumaa san bira kuttee mana namaa diiguun itti fufee jira jechuudha. Aduu guyyaa magaalaa guddoo keessatti. Kana jechuun ammaas bulchiinsi tana dirree dho'aa kabul jiru kunnaan Oromoo akkuma dheengadatti lafarraa buqqaatee ganda keessa ol baqachiisanii wal qubsiisan. Oliis gara Finfinneetiin akka jechuudha lammiileen biyya alaa qabeenya jechuudha hin sochoone akka mana dhaabbattu paarlamaadhaan raggaasaniif jiran. Kana booda jechuudha gama hundaan itti dhiibamtee maal ta'uu deeme? Gabaabdumatti Oromoon lafa dhabdeetuma kararratti facaatee hafuu qofa. Yaa'u Rabbiin dhugatti nuuf haa dirmatu. Kana amma nam tokko dubbachaa jiru ammoo gabbaa dubbadhaa ammaa asirra deemnee isin jala gabbaa dubbadhaa uummata keenya Rabbiin haa dirmatuufi uummanni keenya nama hin qabu dhugatti nama hin qabne. Kanatti aansuudhaan obboleessa keenya mucaa tokko Rabbi rahmataa godhuuf darasaa ciroo jechuudha milishaan akkanumatti magaalaa keessatti halkan dho'ee ajjeese jaan. Kun ammoo dhugatti uummata keenyaaf maaliif akkana dhiiru milishuma kanaa warra waa barate takkaa warra biyya namaa keessa deemee akkaataatti seerri biyya namaa jechuudha namummaadhaaf nama bulchu. Laalanii kan barate maaliif milishaan godhanii jechuudha warra yoo takka waa takka hin beekne kabaratee hin beekne waa takka waa seera addunyaa hin beekne kana jechuudha geessanicha kaanii jechuudha uummataan fichisiisan kunis rakkina
kanaaf jechuudha mootummaan federaalaa hatattamaan jechuudha ibsa baasee waan kana jechuun furmaatatti godhuu qaba. Rakkoon uummata Oromoo irratti amma faa lafarratti deemaa jirtu keessattuu ba'aa Oromoo irratti akka malee guddachaa jirti. Bal'inaan inni ni ibsu ta'a guyyaa tokko viidiyoo waraabee viidiyoon sun ta'umaan haa ta'uu dandeessi. Har'a dullee akka jechaa tumaan ture garuu akkatti jechuudha ta'umaan ittiin ta'in uummata keenya kan tumamu kana kan mana isaanii duraa gubanii guyyaadhaan poolisoonni jechuun sanuu qaamni mootummaa rassaa isaan irra shanuu kana kanaatu nan callisiifne. Kanaaf ammas uummanni Oromoo waa'ee dirree dho'aa tana gabbaa dubbadhaadha isin hin jenne. Oduun biyya keessaa qabne kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina. Balaan ibiddaa ammaas bosona Suuriyaatti qabatee jira yeroo ammaan tanaa galgala kana dhugatti waan akka malee nama ajaa'ibsiisu keessaa balaan ibiddaa bal'achaa jira. Amma immoo Suuriyaattis qabatee jira. Kanatti aansuudhaan balaan ibiddaa Turkiitti qabatee kan bosona Turkii qabatee magaalota seenee qabeenya hedduu mancaasuun uummatoota qe'eerraa buqqaasaa jiru mootummaadhaan to'atamuu dadhabamee jira. Hanga ammaan tanatti ittistoota balaa ibiddaatiin to'atamuu dadhabuun ministeerri balaa ibiddaa gabaasee jira. Rabbi haa dhaamsu. Ibiddimmaa Suuriyaattis dabree jira. Rabbi haa dhaamsu kanas. Kanatti aansuudhaan Israa'il guyyaa irraan tanaa ammaas dhukaasa Gaazaa irratti banuudhaan akka malee uummata Gaazaa dhoowwitee jirti. Waan itti nama agarsiisa. Uummata musliimaa bal'aa kana bira Gaazaan hanga irraan tanatti bilisa bahuu dadhabuun ammaas weerara Israa'il jara jechuudha. Naga bahuu dadhabuun tunis waan ajaa'ibaati. Kanatti aansuudhaan Xaaliyaan keessatti guyyaa irraan tanaa jechuudha warshaan guddaan boba'aa dhoohinsi mudachuudhaan akka malee gubachaa jira. Kanatti aansuudhaan Raashiyaan biyya jalqaba Xaalibaaniif beekumtii biyyummaa kannite ta'uudhaan argamtee as baatee jirti. Waan ajaa'ibaati tunis maashaallah. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii buutiin akka malee qeeqee jira. Buutiin kunii lola dhaabuudhaaf fedha hin qabu jechuudhaan akka itti mufadhee jira jechuudhaan mufannaa isaa ibsee jira. Lola Raashiyaa wajjin gaggeessaa Yuukireen wajjin gaggeessaa jiru dhaabuu fedha hin qabu jechuudhaan dubbatee jira. Kanatti aansuudhaan Tiraambii guyyaa irraan tanaa ammaas qotee bulaa Ameerikaa akka isaaf sagalee kennaniif paarlamaa fuulduraa kanaaf jechuudha akka sagalee kennaniif baqattoota duraan biyya keessaa baasuudhaaf jechuudha ka'ee kan qaccaramtoota gaa hojjettoota jechuudha qotee bultoota kanaa akka dhiisuuf fedha qabu ibseeti jira. Baqattootaaf roobe duraan jechuudha tarkaanfii warri irra fudhatame kan boodarraa kan amma sababa qotee bultootaatiin akka dhiisuu deemu ibsee jira jechuudha. Kanaaf gaa baqattootaaf du'aa godhate du'aa isaanii qeebalame yennaa magaa kun isiniif ta'e yennaan gaa warra achi Afrikaa keessa jiran baqattootaaf. Kanatti aansuudhaan mootummaan Turkii Erdogan Israa'il Iraan hojii wanni walii jechuudha lola seentee fi biyyoota giddugalaa kana nagaa dhorkuu fi akka isitti silaa Iraan jilbeeffachiiftee irratti olaantummaa barbaaduu fi garuu akka isiin jette sun hin taanee fi isitti deebi'ee jechuudhaan ibsee jira. Sirriidha waanuma dhugaati kun. Kanatti aansuudhaan oduu gammachuu tan biyya keessaa jechuudha oduu xumuraa Harargee keessa jechuudha bakka takkatti rahmanni rabbii bu'aa jira. Yaa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin bakka hunda waliin haa ge'u. Abshiraa warri jechuun ammallee rahmanni rabbii isin bira hin gahin roobni isin bira ni ga'a. Ammaan tana eegalee rabbii isin bira haa ge'u rabbii isiniif haa roobuu jenna. Kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati. Oduun irraa qaban kana fakkaata. Kan biraatiin hangolli deemitu shirri oduu kan facaasa. Kan isiniif dhiyeessu oduu ammeeti. Ammoo namoonni jechuudha gara chaanala kanaa dhuftan please nuti dabalama oduu haaree guyyaa guyyaan isin biraan geenye tan dhugaa qofa nuti waan biraa takka illee barbaanneeti miti. Subscribe godhaan nuti dabalamaadha mallattoo tanaa tuquudhaan ganaa liinkiidhaan isin seentanii jechuudha takka nuti dabalamtanii maatii keenya taanaan kallattumaan isin bira geessu oduun guyyaati. Nagaa naaf tura. Assalaamu alaikum.